ibsa gabaabaa haala yeroo irratti koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataa irraa. Akkuma beekamu qabsoon bilisummaa Oromoo falmaa dhaawaa diinaa waliin taasisaa ture cimsee itti fufuudhaan mootummaa kashlabbee bilxiginna jechuun of waamtu hudhee qabee jiraachuun isaa dhugaa fi diinni fi firri ragaa ba'uudha. Akkuma uummanni Oromoo quba qabu mootummaan abbaa irree kun Oromoo fi Oromummaa balleessuuf qocorsuuf guyyaa guyyaa tooftaa adda baafatee hojiitti jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa godinoota giddugaleessa lixaa fi kibbaatti waraana bobbaasuudhaan mana qotee bulaa gubuu, jumlaan uummata ajjeesuu, shamarraniif hawwaan gudeeduu, qabeenya saamuu, biyya hariiruu, xiinsammuu isaanii ajjeesuu, godinoota Oromiyaa kanneen biroo akka kibba bahaa fi kaaba keessatti immoo tooftaa adda baafachuun Oromoof saboota cunqurfamoo kanneen biroo walitti buusuun bu'aa siyaasaa irraa argachuu fi Oromummaa xiqqeessuu fi qocorsuuf kana malees Oromoo addaan facaasuuf summii gandummaa fi gosummaa facaasee Oromoo addaan fageessuudhaan dantaa diinaa galmaan ga'uuf hojjechaa jiraachuusaa dhugaa Oromoo lafatti arguudha. Daangaa Oromoo xiqqeessuuf, sabboonummaa Oromoo busheessuuf, Oromummaa balleessuuf fi Oromiyaa addaan facaasuuf gama biraan garboonfataa nafxanyaa kaleessa deebisee gadi dhaabuuf hojiin mootummaan daa'imtuun abbaa irree kun guyyaa guyyaatti itti jiru waan uummanni Oromoo ifatti argaa jiruudha. Kanaaf ummanni Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo dhugaa kana hubachuun walitti dhufanii walgayii adda taasifachuun mootummaa daa'imtuun abbaa irree bilxiginnaa jettee of waamtu akka sirna nafxanyaa deebistee gadi dhaabuuf halkaniif guyyaa wixxafachaa jirtu hubattanii falmaa murteessu yeroo dhiyootti as Oromoon galaana irraa dhangalaana dhaadannoo jechuun sochii warraaqsa galaana uummataa deemsa akka jiran beekamaadha. Otuu deemaa jiru mootummaan abbaa irree fedhii sirna garbooffattuu nafxanyaa guutuuf halkaniif guyyaa wixxifattu kun qeerroo dhaloota qubee kan ta'e weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gara jabinaan rasaasaan tumee ajjeese. Caalaatti immoo akka artistii fi qabsaa'aa Oromoo uummata biratti jaallatama guddaa qabu kun sirna gootummaa fi kabaja isaa maluun akka handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti nawwaalamne gaaffii uummanni Oromoo fi qeerroon Oromoo dhiyeesse diduun humnoota isatti bobbaasee qeerroo hedduu rasaasaan fixe. Hogganoota siyaasaa Oromoo kan akka ABO fi kan KFO mana hidhaatti guuree ugguree jira. Kana malees mootummaan abbaa irree of taasisuuf daa'imtuu kan hogganu Koloneel Abiy Ahmed karaa foddaa televiziyoonaa isaa as ba'ee yeroo manni Oromoo gaddarra jirutti waraana irratti labsuun diinummaa isaa fi tuffii Oromoof qabu mirkaneessee jira. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo tooftaa diinaa kana sirriitti hubachuun falmaa isaanii jabeessanii akka itti fufan garjabeessinee dhaammanna. Bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf jecha tooftaa qabsoo hundatti fayyadamuudhaan mootummaan daa'imtuun abbaa irree akka lamuu deebitee hin kaanetti ofirraa cabsuuf akka tokkummaan waliin kaanee sochoonu dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsina. Uummanni Oromoo dhaamsa kana hubachuun bakka jiru maratti hanga gaafa Jimaata Adoolessa 9 bara 2020 waan mana isaatiif barbaachisu bitachuun gaafa Sanbata Adoolessa 11 2020 jalqabee daandii cufuun dhaabbilee tajaajila hawaasaa kanneen akka hoteela, dukkana yookaan suuqii, tajaajila geejjibaa fi kanneen fakkaatan mootummaa irraa ugguruu, hojii mootummaa tajaajila ogeessota fayyaa fi ambulaansii irraa kan hafe guutummaatti dhaabuun mormii sirna kanaaf qaanu akka hojii mul'isu jabeessinee dhaammanna. Kanarratti dhaamsi nuti waraana mootummaatiif qabnu waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisaa mootummaa bilxiginnaa biraa dhaabbatee yookaan qabsoo uummata falmu ta'e yookaan murtoo koreen qindeessituu warraaqsa galaana uummata dabarse kan dura dhaabbatu yookaan haquuf yaalu ta'e waraana uummata Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti deemuuf jiruu fi badii dhaqqabuuf itti gaafatamaa mootummaa ta'uu jabeessinee akeekkachiisna. Poolisiin Oromiyaa kana hubachuun qawwee mootummaa akka uummata keessan itti ajjeestan isinitti kenne gara diinatti garagalchitanii saba keessan akka eegdan maqaa lafee fi dhiiga gootuwwan Oromoo kaleessa dabranatiin dhaamsaniif dabarsina. Kana malees dhimma nageenya jedhamuun kanneen sirna garboonfatan muddamtanii dhiiga uummata Oromoo akka dhangalaaftaniif ramadamtan ilmaan Oromoo quuqama sabboonummaa qabdan akka saba keessanitti deebitanii qabsoo sabaatti makamtan diina Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuf uummata keessan irratti bobba'e kana ofirraa akka falmattan dhaamsa Oromummaaf isiniif dhaamna.
Oromoon galaana irraadhaan galaana adoolessa 9 bara 2020 koree qindeessituu warraaqsa uummataa irraa. Sababa kodaati